wanta qabatamaadha. Wanta dhugaadhumaan kallattiidhuma wantuma arginee fi wantuma nurratti ta'aa kan jirudha jechuudha wanti kun. Fakkeenyaaf yeroo darba keessa liyyuu elimirree magaalaa keessa kan qubatee jirudha. Magaalaa kana keessa deemee dhimmi gadi ba'amee fi dhimma dhukkubaatiif haa ta'u jetti malee dhimma rifeensa mataa dheeressitanii abaaboo shan deeggartuudhaan namoonni baay'een hidhamanii dabaddabamaa turanii jiru. Haaluma kanaan wal qabatee immoo gaafa guyyaa 15 ji'a 8ffaa 2012 jechuudha akka lakkoofsa warraa Bashaaritti. Mucaa maqaan isaa Diinaas Mangistuu jedhama. Mutaniitoo achi buuteen isaa dhabameera. Maalidha Diinaasin kun kan inni yakkin raawwatee yookaan qaamni isa qabe eenyudha? Mee adda baastiin isa kana? Mucaan Diinaas kun wanti inni raawwate waan kanadha jedhameetu itti himamin jiru. Yeroo baay'ee dararaa hedduudha mucaa kanarra kan ga'u. Mucaan kun yakka tokko qaba osoo hin taane oromummaadhuma isaatiif jedhee kan reebbamuudha. Haa ta'uti immoo qaamni qabe kun qaama poolisii idilee dabalatee akkasumas liyyuu hayilii qorabittisa dabalateeti kan gaafa guyyaa 15 kana qabani. Namni kun gaafa guyyaa 15 kana sa'a 10 tilmaamaniin ta'a sa'a 10 irratti poolisii naannoo namoota muraasa kan beeknu ta'uu isaa irree isin hubachiifna. Isaan keessatti Saajiin Geetan jirti, Saajii Suufee akkasumas immoo Saajiin Caalaa kan jedhamu jira. Deebi'ee yaadataa Tolasaa jedhama inni tokko jechuudha. Maalidha namoonni kunniin hojiin isaanii gaheen hojii isaanii maalidha? Poolisoota heddeeti moo korabittineessadha moo humna addaa Oromiyaati moo maalidha isaan? Warroonni nama maqaa isaaniitiin waame kun warroota poolisii idilee naannooti qorattoota yakkaatti fi achuma keessa poolisii keessa warroota hojjetanidha jechuudha. Haa ta'uti immoo warri qorabitteessaa fi liyyuu hayilii maqaa beekuu kan hin dandeenyedha uffata isaaniitiin kan beeknu. Tole dargaggoon kun odoo inni maal raawwatu yookaan odoo inni maal hojjetu kan qabani mana jireenyaa qaban moo bakka hojiitii moo maalirraa isa qaban haala kamii keessatti qaban waan irraa beektan qabdu? Mucaan kun hojiidhuma warshaa Daangotee keessa hojjechaa kan turedha. Haa ta'uti immoo mucaan kun gidduu keessaa akkasumatti cal jedhaniituma abaaboo deeggarsa jechuudhani fuudhaniitoo mana hidhaa keessatti dararaa turanii balaa kanaan hojiidhumarraa hin dhorkanii hojiirraa ari'amee turan jechuudha. Haa ta'uti egaa hojiirraa ari'ameen booda immoo hojii tokkoyyuu qabu. Mana bunaa taa'aa turan jechuudha. Nama lama ta'aniitoo mana bunaa keessatti dhaqaniitoo qaamni kun itti barbaadna waan ta'eef kottuu barbaadamtaa jedhanii fuudhanii deemanii hanga onaa achi buuteessan beeksise. Waan kana qaama mootummaa naannoo sana jirutti maatiin isaa yookaan firoottan isaa yookaan isin waan iyyattan waan himatan qabdu badii akkasii miidhaa akkasii nurra gahee. Karaa qaama mootummaa amma guyyaa sanatti jechuudha osuma mucaa sun akkuma qabameen booddee iddoo biraa iddoon geessan hin jiru kallattiidhumaa fuudhanii gara mana isaa deemanii mana isaa sakatta'aniitoo hunda hundayyuu ilaalanii mana isaa sakatta'anii turan jechuudha. Haa ta'uti immoo egaa mana isaa sakatta'aniin booda fuudhanii waajjira poolisii keessa geessanii turan jechuudha. Waajjiruma aanaa. Waajjira aanaa keessa egaa galchanii booda asumaan immoo konkolaatarra kaa'anii fuudhanii achii ba'anii turan. Isa booda eessa akka buusan hin beekamu tura. Haa ta'uti waajjira bulchiinsaa dhaqameetoo qaamni gaafate jira. Waajjira bulchiinsaa dhaqanii gaafannaan nuti hin beeknu qabamuu akka beeknaa maaliif akka qabame wanta isaayyuu hin beeknu jedhanii turan jechuudha. Waajjira poolisaa isa kam dhaqxanii gaafattan? Waajjira poolisaa osoo hin taane waajjira bulchiinsaa fi nageenya. Kan aanaa moo ka godinaa? Kan aanaa. Tole maal isin hin jedhan? Namni kun qabamuu isaa beeknaa wanta qabameef hin beeknu hin jedhee eenyu akka ta'e immoo maqaa isaa hin qulqulleessine nama kana. Namni gaafatamaan bulchiinsaaf nageenyaa jettan kun sana booda waan qabamuu nama kanaa eessa dhaqee maalidha ka jedhu waan isin hin qabaa sana booda. Isaa nu jedhee ture immoo eegasuma yeroo dhuma sana namtichi waa'ee isaatiif dhuftaniitoo akka nu gaafanne jedhaniitoo akeekkachiisa irra deddeebanii nutti himanii turan jechuudha. Haa ta'uti namni kun akka inni yaada isaatitti jechuudha akka balaaleffannaa yaada isaatirraa hubannetti jechuudha. Waraana bosonaa caalaa namni kun akka diina ta'eetitti gadi fuudhee kan nutti haasaa ture jechuudha. Waraanni bosonaa diina keenya iyyuu miti namni kun diina keenya akka ta'e jedheetoo kaasaa ture jechuudha. Inni itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenyaa aanaa kun jechuudha. Tole. Akkasitti kaasaa jechuudha. Kanaaf deebinee immoo namootumarree erginee bulchaanarree kallattii harka lafa jalaatiin gaafachaa ture waa'ee nama kanaa gonkumaa akka nan gaafanne nama biraa akka dabalatu baraa jedheetoo dhaadannoo biraa turree dhageessisaa jira jechuudha. Bulchaan aanaa obbo Katamaa Tasfaayee jira. Haala kana keessa jirtu jechuudha. Haala yaaddeessaa keessa jirra nuti amma dhugaadhuma dubbachuudhaaf hojii dhuunfaa keenyarree dhiisnee kallattiidhuma biraa irra yaadaa jira. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e nuti nama mucaa kanaatti fuudhee dhabamsiisa yookiin immoo mucaan kun dhabamuu isaa miti hidhamuu isaatiif iyyuu gaafii cimaadha kan qabnu waan ta'eef gaaf tokko namni kun hidhamuu isaa rakkoo hin qabu
lubbuudhaayyuu darbuun jira. Seeranis ta'e seenanis guyyaa wal gaafannu jira waan ta'eef osoo nama kana tarkaanfiin tokko fudhatamin osoo gannoo lakkisanii kabajaan isaan gaafanna. Tole, haalli nageenyaa fi sochii hawaasaa keessattuu naannoo sanatti maal fakkaata wayita ammaa kana keessumaa dhibee ammaan tana addunyaa raasaa jiru dhibee koronaatiin wal qabatee uummanni akka ka'eedhaan sochoone haala dirqisiisaa ta'e malee namni akka hin sochoone jedhamaa jira guutummaa biyyaa keessatti. Haalli naannoo keessa jiru maal fakkaata? Nageenyi namni nagaan balee nagaan galuu haga danda'ametti haalli jiru maal fakkaata? Amma dhugaadhuma dubbachuuf ta'e sirriidha. Hawaasni keenya kun wanti inni beeku waa'ee dhukkuba kanaati. Baay'ee sodaachaa kan ture waa'ee dhukkuba kanaati. Ammaan tana ammoo waa'ee dhukkuba kanaa miti kan namni sodaachaa jiru. Dhugaadhumatti namni kun waa'ee dhukkuba kanaa osoo hin taane kan sodaachaa jiru qaama mootummaati jechuudha. Qaamni mootummaa kun waa'ee dhukkuba kanaatitti qabatee gadi baheetoo uummata keenya dabaddabaa, uummata keenya reebaa, uummata keenya dabbasaa dheeressitee jecha tarkaanfii sirratti fudhachaa kan jiru ta'uu isaa sin hubachiisaa jechuudha. Kanaaf inni kun dhimma dhukkuba kanaaf osoo hin taane siyaasa dhuunfaa isaanii keessa daldalachuudhaaf siyaasa dhuunfaa kana nagadachuuf jedhaniituma jalqaba duraa kan gadi ba'an fakkaate uummata keenya yaaddoo guddaa keessa galcha jechuudha. Ani yaadni dhumaa koo inni dhumaa jechuudha. Nuti carraan kan keenya qeerroo guutuu Oromiyaatiif wanti ani jedhu tokkoon nama hanga hunaa irratti ta'aa jiru kun namni keenya akka miira bakar waalee hammumarree hachi buutee isaa dhabamaa kan jiru ta'uu fi gochaan nadhii gammadaa irratti raawwatamaa jirtu hammumarri nutti deebitee nurratti raawwatamaa waan jirtu bilisoomii jettanii taa'uun gonkumayyuu hin barbaachisu waan ta'eef kallattii barbaachisaa ta'e tokkummoofnee diina mataa keessa galnu dhiisu kana fuuldura akka hiriirru jechuun barbaada. Tolee, ulfaadhaa yaada nuuf lattaniif hedduu galatooma. Akkasuma waan odeeffannoo gara keessan arganne kana qaama mootummaa irraa ta'u qaama dhimmi ilaaluu irraas akkasuma adda baafachuudhaaf ni tattaafannaa odeeffannoo nuuf lattaniif hedduu galatooma maqaa daawwattoota televezyiinii Gaaddisa Dhugaatiin hedduun sin galateeffadha ulfaadhaa. Baay'ee guddaa isaa nuuf jedhadhaa galatoomaa.